waan sirraa qabu waliin mari'annee kabadii qabu kadoo gora qabu suulee rakkoo miti sinigalee miti waanan qalal godhana garochuun attakkarut wannoo miti wanni sinigas ittiin godhinaatiniini ammatti turumbadullee rakkoo miti fayyillee rakkoo miti narra dhiise ani fayyillee walii bilbillee bar anallee bilbilanii Maarqoosii fi wantiyyaa yoo dhufte natti tola. Animmoo waa tokko sitti baasdi. Ilaa dhugaa kan rabbii dubbanna miti. Dubbiin kun hadhumatudha miti. Maarqoos bakka nan bu'u bakka san bu'u hin fedhu nufin tokko jedhe. Yoo gadi baafadhee jiraadhe yookiin naa lolli naan jedhe yookiin loliif jedhee ni jiraadhe rabbitu duuba kiyyas fuuldura kiyyas arga waan ta'eefi wanni itti afallaqamu hin jiru. Guyyaa tokko naa bahee dubbadhu hin jenne wantiyyaan illee akkasuma naa bahee dubbadhu hin jenne dhaggeeffadhuu nan bitadhaa haasaa koo as dabaleen dubbanne yoo ta'e dhugaa kan rabbii jechuudha. Yeesee dhugaa isa kan rabbii sitti dhibbataa raasni. Guyyaa tokko lakkaa kadhuutti quraana qabeensi kakadha guyyaa tokko naa dubbadhu siniin dubbadha maali hin jiru gidduu keenya gati ta'e rabbitu keessa jira argaa anama namni ergatu miti. Barbaadu ani Maarqosiinis dhimma isaa qobaatti fixatu dhimma of danda'e ajandaa of danda'e lafaa qabanne ofiin jara wajjin yookiin abbaa dhimmaa wajjin akkasuma wantiyyaanis ajandaa of dandeesse achumatti fixattu bor waan ilaaltee dubbii kana keessa illee galtee dhugaaf soba addaan baafattee gadi baatu jechuudha annama of jalan dhossoon dhageessee nama of jalan dhossoon asirra dhageeffadhu tokko waan gurra kiyyaan dhageeffadhu asee fixachuu mirgan qabu asli dabaree yoo nuun kennitu ta'e eegumsuma manaa yoommoo namoota sababii kee miidhaman yookiin immoo haqaaf duulan miidhaman keessaa sheeshee tokko turumbaduu lama fayyee sadii sinigalee warra anaaf jecha arrafame warran miidhaman keessaa jedhu kulla akka miidhamaatti fayyeenis ni jirti turumbaduun anatti dhiisii hin jedhin dhufanii rakkoon qabu asliitti dhiibne irra haa jedhanu jarri sheeshee ajjala jira turumbaduu ajjala jira wantiyyaan inni dhufti garuu tiima keetii naan hin jedhin tiima kootii miti hundi jaraatu karabbina argu keessaa tokko dhufe tiima isaati jedhu an tiiman qabu an rabbiin malee garuu akka nama tokkootti immoo argiteetta sappoort na gochuun himatamanii arrafamanii xiqqaatanii waan meeqa jedhame keessa jara naa dhiyeesse akkasitti dubbiin dhumtu jenne ilaa akkasidha tartiibaan sitti maqaa jara. Sheeshee lakkoofsa tokko barreesse. Okay. Sheeshee asli ilaalla. Adeemsa Dr. Asli. Warri amma pirezidaanti mo'itti qabadha. Tokkoffaa irratti warri amma Mubaarak maqaa dhabu kun faayyee faa kan inni jedhu faayyee faa namni arrabsee hin jiru. Fayyeen kan waliin buute gara laafoon. Gara laafoon tokkoffaa gara laafoon kophatti uf danda'ee siniin duulaa ture yoo duulellee hin beektan sin durallee kana durallee eegalee nuti wanni gartee fayyee arrabsine takka hin jiru. Sheeshee isin amma jettan kana hinuun beeku yu'an eegalee hinumaan beeku. Turumbadduun inni jedhu immoo jaarsummaaf dhufeen wajjin haasayaatiin ture takkaa walitti buunee turumbadduu akkas hin jenne turumbadduu ka arrabsinellee turumbadduu maaliif ajjeechaan irratti labsitee mana san keessa teettee nan arrabsinee naan dhuunfatti dhufee ani waa takka asirraa qabu Mubaarakiif sinillee takka jedhee achumarratti fixannee ta'isaa gastirraa gadi bu'e. Sigalee sanii asitti yoo dubbii biraa gartee qosaa qosanii kaasaniitiin waan biraa mufateen alatti malee gaafsan achirratti dhumate. Garuu ka wantiyyaaf Maarqos kallattiidhaan arrabsine inni illee mana wantiyyaa keessa taa'ee laala. Mubaarak mana wantiyyaa keessa taa'ee maa jedhaa ture. Dubbii kana jedhe ilaa dubbii kana yoo cufuu barbaadde jedhee Maarqos yoo namittii tana ofirraa buusu yoo barbaadde viidiyoo isii gabbaasi yookaan immoo viidiyoo isii rabbii jedhi nakka inni gabbaasaa jedhee warra minnaayitiin wantiyyaa faa wajjin itti duulaa turedha mana san keessa taa'ee mana wantiyyaa keessa. Mubaarak Mube. Mubarak. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi goftaa ko jiram jaarsummaa mana doktoreetti dhufne kana. Ya Rabbi goftaa ko qulqullina saas, mana barakaa, mana jiidhaa ya Rabbi godhe. Ya Rabbi namoota dhufe hunda kana iyyuu jechuudhaan ya Rabbi Allah walitti urgeessi. Ya Rabbi goftaa ko jechuudhaan namoota dhufan kanas jechuudhaan keerii dhaga'anii waan gurratti tolu, waan sabaaf tolu, waan muslimaaf tolu, waan ilma namaatiif tolu.
dhaga'anii jechuudhaan hajrii walirraa arganne nama deebinu rabbiin nu haa. Amiin. Waan keessa keenyaa jechuudhaan madaa keenya ilmi namaa tokko gaafa jechuudhaan waan inni himatu caala gara rabbi wallahi laasiin rabbiin jedhan ati namatti amma keessa kee ibsuudhaaf rakkina keessa miidhama keessa maaliif yoo ibsuudhaaf asli dhiifama naa godhi asli kabaja keetiin mana keessa dhufee malee no nasraanillee hin jirtu bakkee kana taa'uun barbaadu kabaja keetiin dhufee bakkee ijoollee lamaan sun yoo bakkee kana yoo jiraatu hin taa'u nagayaatti jiraadha ani nagayaatti dalagaa qaba ayye dhiisi innaa yaa rabbi Allah yoo keessa kee ilma namaatti himachuudhaaf yaadde jedhan imteen fixus namni siif hin hubatu garuu yaada kan kee rakkoo kan kee miidhaa kan kee rabbiin beeku sana danuutti mun barbaachisu yaa Allah yoo jette allaqa dhume yaa Allah bas kanaafuu nama yaa Allah inni hubanne rabbiin keessa keenya nama deebinuu deebisu rabbiin nuuf godhu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلوا على النبي مرتك سنوب صلوات أبوسا اللهم صل دبين كن ما يسميت قدامي صلوات لا إله إلا الله إيسا ديما آسان أمني كن ديما يجتن أمتا ديما ميت صلوا على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد متى آساني تبن دبين كينيا دكتور akka nama guddaatti mana isaa nu kabajee dhufe. Haa imalli yoo jenne haasaadhaan, oduudhaan, jaarsummaadhaan wanti wal mo'atamu hin jiru. Dhimmi keessan dhimma goowwaa ta'e tokko. Dhimmi keessan dhimma saba Oromoo Habashaan nafxanyaan diinonni jechuudhaan hin gammadaa jirani. Usmiin Mubaarakiif jecha, Mubaarak Moonaayitiif jecha, Moonaayit iluuf jecha, osoo hin taane tokkoffaa Rabbiif jecha. Lammaffaa saba keessan guddaa kanaaf ummata kabajamaa Oromoo kanaaf jedhaati dhiisa bas kanumaaf dhufnee galatoomaa. Muumee Mubaarak Angaraan si kenna. Si waama awwaadhu gizeen si waama. Biyyee waadhe. Sheeshalleen kana hiriyyaa kee qofaa miti hiriyyaa kiyyaan hunduu hin beeyna miti tokko jedhe. Khalifa illee turumbadduun Khalifa miti inni illee hiriyaa kenna. Hundaa fuqita dhageeffadhu. Ila lolli kallattii qaba. Sheeshee fi turumbadduun yoo akkuma nama si jaalatuuf si hordofuutti obboleessa keetii tokkootti si cinaa dhaabbatan malee yoo dogoggore sheeshinaa dubbatu wanni kallattii walitti bayanii jara xiqqeeffamanii fi taargeet lolli irra godhameetiniin arrafamanii jiran tokko hin jiru. Warri taargeetii lola keessatti waliin jiru Waantiyyaa fi Maarqoosi Nasraa fi Fatiyaalleen haa deebitu obboleessa dubbiin haa gabaabbattu Waantiyyaa fi Maarqoosi nuuf fidi. Waa tokko sitti immoo asdi. Dhugaa barbaadda miti dhugaa isa kan rabbii. Isa kan walii nyaannee dhunne. Dhageesse samaaddii tokkorraa nyaannee dhunne sitti immoo. والله العظيم فلدرك يستوبك يا سماركوسيس وانت يعني سنجلانو أمانتو أماني لكن مو دبين كن ساكة يو بربادي سكرارا سيبوسم مالا إن إيراتا جيتو كوستبولا جيتو كوتمفتو لكي عندن دي تيتي كابا نمفيتا يوتيمو دبين كن نتلقما أتشيكاتي دبين افتيانا سلوكوتي أتشيكاتي أنكرارا سيبوسالا إيغالي دبين أتشراكاتي jarri sin jiru lubbuudhaan fiduu dandeessa haasumti keenya walitti hin galu maaliif an dhiisaa malee dhiisaa malee takka dhimma janaa keessa cuubbadhee keessa galee hin beeku rabbitu na argaa jechuudha dhiisaadha waan ani immoo dubbadhe jesse mana waantiyyaatti ifumaan fatti waan namni dhagahu dubbadhe iluun isaa dubbataa ture. Waanan dubbadheera. Waanan dubbadhe mormu. Duubaanis waan dubbadhe jiraadhe mormu. Dhugaan jirtu kana maali dubbiiftuu dhufneeyyii. Mubaarak gabaabsiiti wanti sirraa eegamu Mubaarak akka feemasa tokkotti akka safaaf dalage tokkotti nama sirra akkise ilaa dhaggeeffadha. Mubaarak please
liisitu hadda dhaggeeffadhu seenaa hadda waggaadha nuusi dhageenye uummanni kun waa hundayyuu kan fixu si'i waan tokkitti godhate an waa hundayyuu dhiiseera namoonni sababa koo arrabsitanus dhiisa namoonni sababa koo hojjetanus dhiisa ana foon jedheera buri kana wal filatan qabu Maammeen habuu yeroodhaaf ana jedhe kanas. Asli. Maammeen habuu yeroodhaaf. የተከበሩ ፕሬዝዳንታችን ቡአክ Asli. ah Asli. Tokkoffaa nullee hojii qabna namni kamuyyuu dalagaa qaba. Yeroo gufuu hin dhufne araaraaf bakka kanatti walitti nu qabdaniimi nama gama keenna mubaarakee wal xiqqeessaa turellee namoota biraatiin walitti bu'ellee nu nama keenna guutuu hin sassaabanna ni finnaa nama lola kana keessatti hirmaate. Mubaarak illee nama lola kana keessatti isa sappoorti godhaa ture isa wajjin dhaabataa ture takka takkaan hin beena nullee innis hin beekaa haa fidhatu nageenni akkasitti hiddarraa ka'eetiniin haa dhumatu. Muyni tokko yoo gubbara murtee dhiifte hima dacha yoo hiddaan lafaa qottee hin buqaasin jechuudha. Dhugaa nama kanallee yoo dhugaa mubaarakillee dhugaa qabaatee dhugaa isaa baasuu barbaadan yoo nullee gartee warri isarra duulu kun dhugaa qabaanee dhugaa kennallee baasuu barbaadan waan jiru guutuu waan kana hiddaan qotaate dubbii kana xumura. Yoo lakke akkasitti dubbii hin xumurru dubbii kana irra dibuma akkanatti afoo inaanillaa jennee wal biraa deemnaa taate bar guyyaa lamaa ol namni dhiifama wal gaafate miidiyaa irratti jaarsummaan bakka lamatti taa'ameeti. Isin guutuun hin beektan halkan guutuu namni irra taa'aa bulee jaarsonni ganamarraa halkan galgalarraa hanga bariisaa dubbii san osoo hin fixin adda bayanii deebi'ee lolli ka'e. Ammas asirratti yoo irra diba godhaniitiin namni lama asitti walitti araarame anaaf mubaarak walii araaramne gabbuune kabiraa deemee lola jalqaba. Lolli kun hin dhaabatu hin babal'isa namni deebii walii deebisaa deema ni galee kanaaf dhugaa fixuu barbaaddanii dhugaadhaan gadi taa'atiiti nama jiru mubaarak illee irra diba dhiiseetiin gartee waan jiru guutuu duuba isaatii sassaabatee fidee dhugaa kun dubbiin kun haa xumuramu lakkiin xumuramu dubbiin kun yoo jettan wal haa bukeessu wal haa ajeessu akkanumatti yoo jettan akkuma duraan qabbaneessuu danda'u yeroo kanatti Nasraa Mubaarakii qofa. Jaarsummaan jara qabbane tokko jiru jaarsummaan hin danda'amu. Maaliif jaarsummaan namni wal lole kun nama tokkoomi nama lamaami nama sadii miti nama kumaatama hunduu mana barateetuma suuraa kee akka galabbaxee si bira ta'a. Galabbaxeetuma si bira ta'a. Miidiyaa kanarratti arraba tokko jara qabuu dadhabaa fi bara jechuun jara qabuu dadhabaa si dadhabe amma bakka anaa dhaabataa hin jiru waan jedhuu dhiise Mubaarak dhaabataa hin jiru kama carrashaan hennu. Karaa keessatti numas karaa keessatti maas hin jedhe dubbii arsii kun waa lamaan xumuramaa hin jedhe jaarsummaan hin xumuramu soorii jettee harkaa bahuu hin dandeetta yookaan dubbii wal qaxxalaa deemaa hin jedhe bilbilaan uyyuu si bilbila jaarsummaa qabnati naan jennaan si galee miti kanaafi soorii jedhiin ittiin mee takkittiin tinfisitti hayituu hin jedhe anammallee ijoollee maqaa arsiitiin si arrabsitu sirraa buusuu hin danda'an abbaan fedhe haa ijaaruu akka fedhe olaa ijaartu. Wala gararaafoo jetta usmiyye jetta araarso hafarso jetta everything alataati komando kasitti roon surraa dhogguu danda'a garuu maaltu jira beekama ina waan ani isin jala taa'ee hubadhe tokko jira akka itti ani mas'uulummaa fudhanne Oromoo guutuu sirraa qabuu hin danda'a chiloota maalin jikko hin qabuu hin danda'a nama ina maaltu jira beekama situuyyuu yoo tasa yookiin miseejii wayii erge video way erge miira keessa galee dhufe ashmuuri nama tuqa ashmuuri kana anillee ubseya kunillee ubseya sigalaami anamma waa yeroo baay'ee deebitee guyyaa dhufe maal sin jedhe viidiyoon kee waraabame naa ergama jennaan anatu ebaluun hiriyyaan kee kana jedheen obboleessa yoo fakkee ammeen birata keessa furanne anaaf yoo taate amma booda dhaabii sin jedhe si biraa baay'ee sigalamiti waan sani itti fufinatri si dhiise. Laayiviin kiyya maal akka ta'e hin beeku wannaa hidhaara osoo isinitti iyyee carraa naa kennaa jedhu hundaafuu amma dhagamaam sagaleen kiyya. Akka gaarii jetta sagaleen kee maal akka ta'e beektanii jara kenna ila waa dhugamaa walitti himnee fuulduraaf iyyuu waa haa kaayan. Amma reefu sikkoo mandoo maali waan jedhamu kaasaa turtan. Mubaarak amma dhiyoo makan ijoollee Harargeetiin wallole ijoollee Arsiitiin wallole namoota dhuunfaatiin wallole diyaasporaa wallole kaaniin wallole. Wanti akkanaa immoo sirrii miti namni yoo nama tuqellee namni waan wayii bakka itti dubbatu qaba akka itti dubbatu qaba yeroo waa deebisan qaban dhugaa dubbatuuf riili Mubaarak ansi jaaladha si kabaja garuu Mubaarak immaan mataan isaa ta'u akka waan kana dhiisuuf itti malee jibbaa isaatiif ammeenyaaf himi Mubaarak immaan mataan isaa ta'u ajandaa jaalata yoo dhugaa dubbatu taate riili yiwaddaal bakka girri kana waan wayii yoo dhufe
namni girriin jaalanne yoo garii mataa maree jalaa gora waa wayii yoo garii ammoo akka materiyaa hojjette kana sorry jedhee keessa amma wallahi dhugama reedi Adam nama girri danda'u miti gaafa qaraa dhufee waan hin taane dubbatu dhufee dhiifama naa godhaa jedhee keessaa gal ani gaafa qaraa nama girri fedhuu miti dhufanii daa'ima kiyyaaf jaartitti yarrasinaan aaree lole borumtaa san dhufee viidiyoo dalagee an ajandaa kana dhaabee jira keessa hin jiru jedhe keessaa gal Mubaarak maaf waan kana goone gaafii kana akka inni naa deebisu barbaada afaan isaa irraa maaliif waan kana godhee hin dhaabne waan kana inni nama hojii qabu sa'aatii garii jaartii teetii kennu sa'aatii garii daa'ima keetii kennu sa'aatii kan geemee dhuftee fannii godhu maaliif ajandaa fi girri yeroo kee ofirraa gubda tokko lammaffaa ammoo sikkoo mandoo irraa aslii fi nasritti aananiitiin na himatanii kan jettuuf namni sikkoo mandoo si ta'e nasrii ta'e aslii ta'e abbaan barbaade waan fedhe yoo jedhe ummata kana maqaa dha'e afaan ofii qofa xureeffata malee ummanni ummata xuraa'uu miti ummata xureessanii illee miti. Siigalee sikkoo mandoo qofaa miti maccaaf tuulamallee yoo ta'e harargeellee yoo ta'e eenyuunillee yoo ta'e ummanni akka ummataatti kabajamaadha. Yoo ummata tokko xiqqeessite waan xiqqaataa ta'eef namni ummata xiqqeessa malee ummanni xiqqaataan Oromoo keessa hin jiru. Kun riiliidha. Abukaatoo ummata kanaa ta'a jedhu ammoo nama ajandaa barbaadu. Siigalee har'a Arsiin miidhamaa jira, ummanni dhumaa jira, deeggarsa guurii osoo jetteeni abadan bakka deeggarsaan dhufu. Birri kennu yoo ta'e birriin kennu. Gaafa gandi kee arrabsame jette garuu hundinuu fiigee dhufa. Wanti akkasii kun faashin akkanaa yeroo dheeraa argine. Tokko lammaffaa asli reefu mubee abbaa miskiinaa jedhanii nullee si waliin ta'aa bulaa jedhan. Ani bar dhugaa dubbatuuf namni kamuu kireeditii ofii dubbatuun nama jibbisiisa. Ammoo osoo asliilleen atilleen eegalin tiiktookii irra nama deeggarsa eegal. Siigalee tokko lammaffaa deeggarsa hadha godhamaa jiru kun yoo dhugaa walitti himnate chaayinaa qallabaarra malee Oromoo gargaaraarra jettan malee Oromoo gargaaraan jirtanii bar chaayinaa gargaaraa jirtanii. Birrii doolaara Oromoo irraa doolaara birrii isin guurtan miiliyoona 3 yoo ta'e bar miiliyoona 1.5 yookiin ammoo miiliyoona 1.6 chaayinaa kennaartanii bar. Chaayinaa qallabaa Oromoo qarqaararra jedhanii wal goomsu kun sirrii miti. Anama hin cadhisa malee deeggarsa isin karaa giiftiitiin guurtan kana tasumallee natti hin tolu. Gaafa dhenga dammata wal kootu naan jette Mubaarak si kabajjee dhufe quccedee taa'ee dhageeffataa ture. Ammoo dastanyaa jedhelloo. Kana dura deeggarsa yeroo gurrunu akkaawuntii raayyaa fa'aa haa ta'u, akkaawuntii ustaaz ibsaa fa'aa haa ta'u, akkaawuntii finnee dhufnee namni rabbii sodaatu. Haa Oromoon si jajatuuf leenca darboo osoo hin taane, haa ummanni goota kenna siin jedhuuf leenca darboo osoo hin taane, rabbiif jecha, Oromummaaf jecha nama gargaarta taanaan kinoo akkaawuntiin kana kanarra galchii risiitii keessaan nu ergii jedha akkasii ummata gargaarsaa ture. Har'a tiiktookii birrii miiliyoona 3 guuraa Oromoo miiliyoona 3 guurreedhanii tiiktookii irratti haasa'uun eebiidha. Sirrii miti. Haa ta'u quuqamuma sabaa qabuuf namni yeroo tokko dogongoruu danda'a. Garuu waggaa waggaatti taa'anii giiftii chaayinaa qallabaa Oromoo ummata silaa miskiina nyaachisuu qaban chaayinaa nyaachisaa akka jabdiititti illee ilaaluun sirrii miti. Hundi keenya miidiyaa kanarratti qooda qabna. Yoo goone ani waggaa 3 Oromoo jedhe taanaan Oromoo irraa kireediitti takka eeggatu hin qabu. Gaafa na raggatanillee na raggatan maaliif ummata kanatu